mucaa waggaa ja'a dura qeedhaa badeedha. Nama nami waa isaa dhiisee nama nuyi abdiitti maatii takka maatiitti dhiibnee iddoo nama du'aatti ilaallee karaa keessatti nama nuyi ilaallu Waaqayyo jiraataa godhe. Ergamaan taarikuu nan deema jedhee ani immoo garaa koon na rukutame. Karaa fagoo irraa dhumnee mana kanatti dhaan keenya bara dheeraa hiikame. Inni diiggate inni siin jedhu ofii diiggatee abadu. Amen. Waan Waaqayyo isinii godhe dhugaa baatu. Ishi lafti ani dhufe Wallagga Lixaanaa Ganjiidha. Iddoon ani jiru Moojaatoo bakka jedhamudha amma mammaattu jechuudha. Wanti Waaqayyo naa godhe wanta gurguddaadha. Isa dura garuu sabni Waaqayyoo kabajamoon ulfaatoon sodaachisoon sabi Waaqayyoo kun attam jirtu. Fayyaa keessanii Waaqayyoon irra nu ga'e kun maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ameen. Utuunni irraan nu geenye ta'e wanti isa gidduutti xalafee nu balleessuuf ture, wanti nu dhabamsiisuuf ture baay'ee ture. Kan hin dhugaa ba'u yeroo darbee ji'a 12 gara dhumaattiin waldaa kana dhufe ani hin beeku yeroo sana biyya kanaaf haaraadha. Yeroo ittiin waldaa kana dhufetti immoo na dhukkuba fayyaa koo mini. Utuu na dhukkubuun suuraa mucaa kootii qabadheen ofii kootiis nan kadhachiifadhaa jedheen iddoo kana dhufe. Yeroon dhufeetti achi baheetan suuraa kan harkatti qabadheen achi as baheen raajii gatiitti isaanii rurrukuteetanii suuraa kana itti agarsiise. Okay. Suuraa itti agarsiiseen nama inni mammaa jedhanii mucaa kooti iddoo akkasii na duraa jira. Na duraa du'ee jiraatee isaan beeku Waaqayyo yoo naa baasa ta'es yoo inni du'a ta'es Waaqayyo natti himu ati nama Waaqayyooti jedheetanii suuraa kanan itti ilaalle. Innaan suuraa kanan harkaa fuudhee harkatti qabatee namni Waaqayyoo kuni kanarraan kan ka'e raajiidhaan gaafa akkas jedheedhu maa inni mammaa isheen mataa keerraa si waccu jedhanii harka isaanii adda koorra kaa'anii naaf kadhatanii. Dhukkubichi saatii masanaa jalqabee badee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Suuraa kana irratti naa kadhatanii dhuga baatiidhaaf dhufta. In deebita dhuga baatii fidi mucaan kee hin duuti kana walitti ol darbaa jedhan. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Meenaa galateeffadhaa kaasabni Waaqayyoo. Akka wal argitan abdiin galame. Eeyyeen nufa mucaan kee onduu mamma mucaan kee si jiraata nama kana ol jirutu tuttuqamaa jira mucaan kee ufee ol darbaa jedhame Waaqayyoo akkasitti dubbate gaafa sana karaa nama Waaqayyoo kana. Innaa utuun galee torban lama fitin inni duraan naa kakatame naa raawwatame. Ameen. Isti harka keessa otiree baa galata fidaa Waaqayyoodha. Inni kun immoo mucaan kun mucaa yeroo dhiyoo bade miti mucaa waggaa ja'a dura qeedhaa badeedha. Okay. Nama waggaa ja'a dura bade kana biraa nami yoo xinnaate nami 20 ol dhumeera. Ani baay'ee raafama waa'ee mucichaatiif nan arga jedhees immoo garaa kootti yaadeen beeku. Garuu karaan beekamne ji'a ja'affaan kun xumuramee gara dhumaatti naannoo guyyaa 27tti namoo dhufee addanaan ba'u argine. Ji'a ja'affaa gaafa 27. Ji'a ja'affaa gaafa 27. Okay. Namoo dhufeen kellaa irra dabaa kottaa na bira gaa'eedhu argine. Waaw. Galata fidaame maaloo isa nagaatti maatii wal agarsiisu. Isa ulfinaan nama dhaabu Waaqayyoodhaaf hiyyarata galanni keessan. Daa'imee asirra gangaladhee fuula keessan duratti dhugaa ba'eeyyuu an kun na yeellaasisu. Ameen. Sababiin isaa nama du'aatu deebi'ee jireenyatti gale waan ta'eef. Ameen. Nama nami waa isaa dhiisee nama nuyi abdiitti maatiitti akka maatiitti dhiibnee iddoo nama du'aatti ilaallee karaa keessatti nama nuyi ilaallu Waaqayyo jiraataa godhe. Ameen. Waaqayyo mucaa koo na agartee kan keessanis kan badee yoo jiraate maqaa Yesuusin isinii agarre. Wantuma dhabde wantuma eeddanii dhabde wantuma barbaadanii dhabdan isiniif haa galu. Ameen. Kan koo naa galeeraatti dabalaa naa galateeffadha. Galata fidaaf hime Waaqayyo. An gara biyyaa deemuudhaaf hin qophiirran ture. Dhuga baatii kana fuudheen galu jedheeni torban kana ture silaa torbee boriin galan ture. Dhuga baatii kana yoon fuudheef galee Waaqayyo natti gadda lafa kana irratti lafa Waaqayyo gargaarsa guddaa na gargaara. Lafa Waaqayyo jirma guddaa narraa hiike.
lafa waaqayyoo dukkana guddaan irraa dabarse kanarratti utuun dubbii waaqayyoo saba kana dura dhaabadhee ulfina waaqayyoo hin himin dhugaanni macca koo hundumaatti dhugaa baa waan jedhe waan ta'eef utuun saba kanatti dhugaa waaqayyoo godhe kan himin waldaallattuu isiniif amma kanaatti naaffaan isaa isin qabate jechuudha. Eeyyee dhugaadha. Waldaan kun baay'ee iddoon kun lafti kun lafa irratti fayyan lafi kun lafatti ni kaman. Nama jechuun raatii baay'een lafarra jira. Namoota baay'eetu maqaan isaanii waan garaa garaatti odeeffama. Garuu hin dubbatama raawwiin isaa muraasa. Lafa kana irratti dubbatamee ariifatee waaqayyo anaaf waan gurguddaa naa raawwatee isinis amantiidhaan eeggadhaa lafi kun qoricha. Ameen. Iddoon kun qoricha. Ameen. Nama kana waaqayyo nama qorichummaadhaaf lafa kanarra waldaa kanarra waaqayyo fidee iddoo aarsaa kanarra sinii kaa'edha. Nama kanallee qabaasaa tolchadhaa. Nama kana ofitti hin gaddisiisinaa. Nami kun nama waaqayyo rifeensa mataa isaatii jalqabee amma miila isaatti waaqayyo wajjin jirudha. Ameen. Hallelujaa. Ameen. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Yeroo mucaan kun amma raajiin taarikuu ergamaan taarikuu nan deema jedhee ani immoo garaa koo na rukutame. Maali? Nama waaqayyoo guddachuu keen jibbamini. Garuu sabni kun akka qorichaatti si eegu. Dhaloonni kunoo karaa deemaa dhumne keessummaadha nuti miseensa mana kanaa miti. Karaa fagoo irraa dhumnee mana kanatti dhaan keenya bara dheeraa hiikame. Gargaarsi guddaan nu ta'e. Maqaa gooftaa Yesuusin atillee umurii naa dheeraadhu. Ameen. Saba keenyaaf maal dhaamtu mee? Saba kanaaf kan hin dhaamu tokko jaalalli murteessaadha. Mana waaqayyoo keessa gaafa jiraatan immoo iddoo aarsaarraan hojjedha gaafa jedhanii gatiin namaa kaffalamu muraasa. Gatii kaffaluutu caala. Namni on murteessee gatii kaffale bara isaatiin ulfaata. Namni on murteessee mana duwwaa kana keessatti bor wanta aaraa ta'a. Bor wanta waaqayyo bor haala jijjiiree seenaa jijjiiree wanta aaraa wanta gurguddaatu ta'a. Kanarra kan caalu waan haaraa nan arga yoon dhaabadhe nami jedhee mana kana keessatti boriyyuu waan gurguddaan ta'e waan haaraa argitu. Ameen. Dachaa dhibba guddattu. Ameen. Tajaajiltooti lafa kanaallee booree godhadhaa. Garaa keessan murteeffadhaa. Waaqayyoon malee nama kan biraan dhaggeeffatina. Wanti sagalee namatti dhageessisee waltajjii waaqayyoo irraa nama ari'u baay'eedha. Wanti nama balleessuuf barbaadu baay'eedha. Wanti kufaatii namaatti kolfuu barbaadu baay'eedha. Lakki Yesuus Kiristoos inni qaraanii fannoo irratti nu rarraafame nuuf tokkichuma isaa dhimma nuu baasa. Waa biraa barbaachuu qaran naqinaa. Ija keessan Kiristoos irra kaadhaa. Guddinni dachaadhaan kana booddee jira. Waaqayyo sina kabaju. Gooftaan koo isinaa eebbisu baay'ee isin jaallannaa. Baga gammachuudhaan waaqayyo isin deebisee bara baraan mana keessan irra uleen galataa haa dhaabatu. Nuuf jiraadha. Alli dhala keetii iddoo aarsaatiin dhabame. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos mo'ataa ta'e malee mo'amin. Ija kee dura goomattuun mo'amatuun hin dhaabatin. Hin diiggatte inni siin jedhu ofii diiggatee abadu. Ameen. Hallelujah.